Akkam jirtu Oromoo kam jirtan kabule kam bulee kaoolis akkam ooltan bakka jirtanitti nageenyi Rabbii nageenyi Oromummaa isin biraa jiraatu garra guyyaan sanbata xiqqaadha arrallee alumataa isin dubbisa haalli Oromoon keessa jirtu maal fakkaata kahalala si bare kasijala mal turretti mare jawar keenya duro udun kara sa wakiyatin senne warri Minnesota guyyaa ragaani beeytanii OMN naannawaa kanatti deeggarsa Orommata gaafachaa jira khotaati miidiyaa keessan cinaa dhaabbadha Oromoo wanni takka kadiinni caalee yoo jiraate miidiyaa qofa Media qofaan diinni Oromoo caale maaliif nuti media hedduun qabnu wanni sagalee nuu ta'u hin jiru gaa hedduu nama ulfaata arra silaa sabni kun media 100 ol qabaachuu turre 100 oliisan cufa saa waan dandeenyu cinaa dhaabbanne akka uummata Oromootiif biyya Oromiyaatiif sagalee ta'u garuu media dhabuun keenyaan gamta akka kanu miidhe ni agarraa jechuudha amma OMN irratti karaa warra lafa Oromoo saamaa jiru kanaan OMN irra duula guddaa banamee jira jechuudha miidiyaalee warra kililii shanii kanaan gatii OMN waa'ee sarbamiinsaa fi saamiinsa lafa Oromoo dubbate qofaaf laala deema haga hoggana ONLF itti nafnee haga miidiyaalee isaanii cufarratti OMN irra duulli banamee jira jechuudha miidiyaan silaa kanuma hoggaa fedhan hoggaa muusina qaban qofa geeraranii fedhii dhuunfaa gaafarra arkatan duudatti galaniin turre jechuudha miidiyaan sagalee ummataati kajaamu biyyoota nama bulchuu biyyoota mootummoota qabu keessa miidiyaan shoora guddaa taphata an hoggaa garii dhuguma rabbii nuutu mi'aa miidiyaan beeyne moo miidiyaatu mi'aa keenyan beeyneen ja'an yeroo hedduu soo kanaaf waan dandeenyuun miidiyaalee Oromoo biraa dhaabbannu ajajjabeessinu khara hasa wakiyatti on dabre dhihootana waa'ee danga odon ta'in saamamiinsa lafa Oromiyaatu baasee deemaa jira jechuudha saamamiinsi lafa Oromiyaa kun mootummoota ollaati hojii wal qabateeti ka deemaa jiru yeruma tokko dubbannee usuun nurra jiraatu Oromootu lafa maleessa ta'uuf deema dargaggeessa Oromootii fi dhufaa Oromootiitu biyya maleessa ta'uu deema jechuudha wanni madirree dhawaa keessa ta'uu jiru waan laafaadhaa miti yeroo hunda Oromoo silent godhee balleessa diinni gaafa atiniin dubbadheettee bira fidee sulura facaasaa jechuudha yeroo hunda miira dhufe keessa seenuu nurra jiraatu waan qabne tokko constantly itti deemutu nurra jiraata sarbamiinsinii fi dirree dhawaa kileem godhuun kun jabuuti hojii wal qabatee jira jechuudha kana warri keessa beeytanii fi warri waan kana irra hojjechaa jiran shirri guddaan dirree dhawaa keessaa deemaa jira jechuudha shirri daangaan qabne soo kanaaf ummanni Oromoodha yoo dhugatti lafa jaalanne yoo dhugatti abbootiin teenya lafaaf lubbuu kannaa bahan yoo dhugatti ummanni keenya lafa teenyaa fi eenyummaa keenya foreegamne chaaban lafa Oromoodha akka ijaallaanuun namarra jiraata maaliif diinni dirree dhawaa lafa ija dhiiba maaliif arra dirreen dhawaa teenyaa qaban gadhiisaan kun eessarraa dhufe because laafina leadership irraa dhufe jechuudha leadership laafaan tokko ifillee tuffachiiseeti nama saballee tuffachiisaa jechuudha warri gartee hoggaa garii hoggaa bulchitoonni dubbatan bulchitoota keenyan tuqina ittiin dubbatina jabaa fi abbaa jabeeffata maal jettan dhuga jabaa abbaa jabeeffata garuu laafaa keessan jabeessutu isinirra jira jechuudha namni akka abaluun kiyyamaa tuqamaa warri jettan warra tuqamuun feene san kiloozit keessa naqadha deeraa naqaati itti cufaati bantu harka deemadhaan public servantiin tokko namni ummata tajaajilu yoo waan hojjetu san sirnaan hin hojjenne ni qeeqama addunyaa fedhe keessatti jechuudha kan bulchitoonni dirree dhawaa bulchin jiran kun warri wal keessa qubannuun warri isaa kun double agentiidha fakkeenya tokkoon isinii kanna namni tokko wal keessa dhalata biyya san waliin bulchuun ni jira namni nama dhoorkuun jiru daangaan hin jiru jechuudha haga guddina biyya saniitii fi nagee biyya keessa jirtu eeydisanitti jechuudha
warri ollaa keenyaa ka mootummaa naannoo dirree dhawaa keessa qooda fudhatanii jiran kun dabalee jantiidha. Tokko Oromoo maayinooritii irra godhuudhaaf ganamaa galgala hojjetan. Lamada dirree dhawaa rifarandamaan fuunee Jabuutitti idaanee jechuu ganamaa galgala hojjetan. Jajjabaa Oromoo ija qabuchi keessaa eliminate godhuu irratti Oromoo xiqqeessuu sablisuu irratti hojjetanii jechuudha. Silaa namni tokko hoggaa magaalaa tokko ka biyya takka bakka bu'ee kakatee nin bulcha jiru. Dambii fi seera biyya saniitiin bulchaa jechuudha. Garuu dabil ajantoonni dirree dhawaa keessa jiran jala muraa laala. Amma filmaata ganna afuritti maal tokko ka duraa seera addunyaa keessa hin jiru. Filmaata tokko dorgomtee filamtee yoo moote bulchitaa jechuudha. Ganna afurati bulchi ganna afurati bulchi. This is childish. Kun dalagaa durriyyummaati. Dalagaa wambadeetu kun. Okay? Amma maaltu ta'uudhaaf dhufan? Istaatiksii amma dura bahee laala. Bara 1990 keessa lakkoofsi Oromoo dirree dhawaa meeqa ture? Warri isaa meeqa turan? Maaltu Oromoo gabbuuse? Maaltu lakkoofsaanii ide? Shira siyaasaa Oromoo irratti hojjetamu jira jechuudha. Shira siyaasaa. Shirri kun maallaqaan hojjechaa jira. Tokko maallaqni guddaan karaa Jabuutiitti irraa seeneeti. Kan hojjetamaa jiru jechuudha. Amma taraatan yoo ammas amata afur abaluun bulcha jan abaluun bulchuu deemu san already dalagaasaa jalqabee jira jechuudha. Akkamitti lakkoofsa Oromoo kan akka gabbuusuu qabu, akkamitti Oromoo andar if jibbisiisee yookaan biyya gadhiisee bee yookaan magaalaa san dhiisee bee yookaan maal godhee bee jara keenya akka bosaasoo fi bakka adda addaatirraa nama guuranii dirree dhawaa qubachiisanii ayidii kannaafi turan ni beektu hangam takkaatu beeka. Hangam takkaa beeka. Baadiyyaa Ogaadeen tana keessa nama guuranii fidanii naannoo kan akka qubachiisaa turan ni beeytanii lakkoofsa heddummeeffanna dirree dhawaa kileem goone jechuudhaaf. Ona isaa gaara gurraacha kana cufa keessa nama guuranii fidanii kachi qubachiisaa turan ni beeytanii. Hin beekamu jechuudha. Nuti maal beeyna? Wajji dhalanne, wajji guddanne, harma haadha teenyaa hodhe, harma haadha isaatiin hodhe kana beeynaa jechuudha nuti. Kun garuu uummata Oromoo gatii kafalchiisaa jira jechuudha. Hogganni doofaan, hogganni ijjisaa halaala waan agarre, if cinaa lameen waan agarre yeroo hunda saba gatii kafalchiisa. Okay? Bare maali? Ambaasiin biyya takka ambaasaaddarri biyya tokko si hojii dhufee footoo ka'uudhaaf ati nama dhugaatii jechuudha miti. Okay? Inuma ambaasaadara san Ameerikaa achi dhaqee akka nama biyya isaanii jiraatu as American citizen du'aatii intala teenya tagaraa qabdu lakku namni isi ajjeese achi keessa jiru seeraan hin gaafatamin akka nu gaafatan gaafannaa jechuudha. Because Oromo life is matter. Lubbuun Oromoo gatiidha qabdi jechuudha. Okay? Biyya Oromoo keessatti ajjeesanii durriyyeen isaa waan feetoo jettee galgala diri'aa fi fooxaa fi googaraa uffisanii daangaa dabarsiisanii jechuudha. Bulchiinsa akkanaa kana ittiin dubbatina jabaa keenya abbaa jabeeffata malee nuti Oromoon jabaa keenyas jabeeffachuu ni beeyna. Laafaa keenyas itti himuu ni beeyna jechuudha akkasittaa walii himnu. Kanaaf dubbiin dirree dhawaa cal jechuun irra hin jiraatu. Warri amma Arbaa Mincitti muciyyoo ama 12tiitu du'a namaa nagaddisiisa. Namni qulqulluun du'uun qabutti hin amana. That's what it is. Lubbuun nama gatiidha qabdi. Lubbuun qulqulluun du'uun qabdu. Muciyyoo ama 12 Arbaa Mincitti du'e. Okay. Aktivistoonni keenya warri gartee gohaa fi dhiiga namaati yeroo hunda siyaasaa dalaydan. Gaafa dheengadda Saaniyaa Ziyaad dirree dhawaatti lakkuu garaa qabdu ajjeefamte maaliif akkanatti mararaminaaf? Maaliif akkanatti hin dubbatinaaf? Moo hiriiraatuun jirre naggada siyaasaa keessaan harkanneessan laala waan isin dalaydan kanneen politishaanota Oromooti jechuudha. Oromoof dubbannaa jedhan jechuudha. Foonsaa odoo cicciramaa jiru hin dubbatu. Okay? Alaboon odoo mana isaan qulqulleessin ganda namaa qulqulleessu jechuudha. Kanaaf dura intala lakkuu garaa qabdu. Lakkuu ijoolleen san boru daktara ta'uu danda'u, looyer ta'uu danda'u, bulchaa biyya tokkoo ta'uu danda'u, meerii waan fedhan ta'uu danda'u. Maybe international world organization if UN faa keessa dalaguu danda'u. You never know. Ilmi namaa bara amma addunyaan guddate kan ijoolleen barattee sadarkaa adda addaa geesse. Lubbuu lama sila akkas ta'uu dandeessuutu shiftoonni naannawa isaa qawweedhaan dhawanii ajjeesanii jechuudha dirree dhawaa keessatti. Hin dubbanne warri amma Arbaa Mincitti muciyyoo ama 12 du'e jan. Lubbuun Oromoo san lubbuudhaa miti. Shame on you guys. Hedduu nama qaanfachiiftu jechuudha isin. Hedduu nama qaanfachiiftu. Kanaaf wanni dirree dhawaa ijaan laaluutu namarra jiraata. Qaceellootti itti laala.
ummanni Oromoo naannawa san keessa maali jira kalamada ummanni Oromoo ka gaafachuu qabu joolleen teenya ta'amma duratti dirree dhawaa keessa qabani abbaa fi ilma fa ganna 25 ganna 30 itti faradan badii tokkoon goone jechuudha ka hidhe eenyu shiftoota amma dirree dhawaa itti aanaa kantiibaa itti gaafatamaa bilisiginna abbaa seeraa kolkolee Oromoo keessa galtee tanaatu joollee tana murtii san itti kanne jechuudha namni lama yoo waa godhe dargaggoonni khara warra Amaaraatis warra Isaatis warri Oromootis yoo waa godhan sadeenuu sila fair imbalance haqa walqixa harkachuutu irra ture jechuudha murtii hidhaa taanaanis murtii du'aa taanaanis murtii bahiinsaa taanaanis namu waan balleesseef walqixa waan harkachuu qaba kadhawame Oromoodha hidhame Oromoodha kadhawemmoo jarri lameen bilisa bee keenya hidhaadatti booda'anii jechuudha okay are you calling me jabaa keessan jabeessaa kana tokko ta duraan police commissioning dirree dhawaa is corrupted very corrupted police commissioning dirree dhawaa nama gubboodhaan haga funyaanii qaamni Ogaadeniif qaamni isaatu maallaqa itti ganne jiru jechuudha you guys are corrupted biititu yoo waan feetate dhimma isaaniiti miti jechuudha warri arra dirreen dhawaa teenya jiru gati zey la'atti seera keessan hin godhatten jiruuf jeeqomsa isaan uumu jiranii agartanii meeshaan ganama galgala karaa Jabuutiiti ruuza keessa naqanii daqiiqa keessa naqanii daangaa dabarsanii biyya keessa naqaa jirutun eenyu kamiidhuu teessu laalanii harkuun namarra jiraata jechuudha okay ati harkuma dhooyta ati numa ragadda garuu diinni qabrii gaffageessee siiqotu jira jechuudha Oromoo so it is time to wake up okay namichi isaanii he is a politician nama politikaati dengada Kenya irraa dubbachaa ture jechuudha way gaafa sila mootummaa taanuu maataruu hin dandeenye beekta arreefki hoggaa dhidhiitatee wayin si godha jiru nama ajaa'ibsiisa namni kun Kenya irraa dubbate lafa teenya tamma qabachuu jirru tana yoo mootummaan kun nu dura dhaba lafti isaanii eessa ona Jaarsoo ona Noolee Oromiyaa baatan jechuudha yoo nu dura dhaabbate ilaa Finfinnee dhayinaaf je Jabuutii ida'anne Kenya mo Soomaalii Kenya jirtu ida'anne guutummaan Soomaalii nuti miliyoon 60 je miliyoon 60 kun Booranarraa ilma fudhatanii Gujiirraa Garbaarraa dirree dhawaa akka jirtutti isaan godhanii jechuudha you guys you never been even 20 million umitiisin miliyoona 20 taatan jechuudha gaafni miliyoon 12 turtan dhihuma ture Jabuutiin it is less than 1 million saa dhuftanii miliyoon 60 nuti ilaa Finfinnee dhayneeti isinirra garagalleettanii dhaadattan namni mootummaa criticize godhuuf mirga qaba garuu ummata Oromoo akka ummataatti gurmaawanii irra duuluun yakkaa jechuudha because ummanni kun waan isaan godhen qabu isaan dhiheesse malee gaafa isaan wal diiganii wal firfirsanii dhaabbataan wal qalanii gaaza waliin naqanii wal gubaa bahansanii ummanni Oromoo hulaa banee fi hootaayii jeen because lafti itti baqatan san lafa Gondarii miti lafa Tigraayii miti lafa Gaambeellaa Benishangulii miti lafa Oromoo baqatanii jechuudha ummata kanaatu arra deebi'ee nu duuba waraanaa jira jechuudha so Oromoon they must think twice hogganoonni keenya hin dubbatan hogganoonni keenya keessaafuu warri biyya alaati media Amaaraa irra deemtee qabaa ganna dhiisa jettutun politika isaaniitii turraa tuqama tanaaf waan Oromoo dhumaati Oromoon dubbatan saamamiinsa lafa Oromoon dubbatan maaliif namicha dheengadda media Amaaraati irratti waa'ee dirree dhawaa dubbatee waa'ee Oromoo dubbatu saniitu koree hojii gaggeessitu walii keessa jiranii jechuudha Dr. Ibrahim wajjin so yoo waan Oromoo dubbatan Dr. Ismail isaatutti aara Dr. Ismailiitutti aara soon dubbatanii jechuudha gaafa faannoon gabbaatee ummata keenya ciccirtee ajjeeftu hin dubbatan maaliif lidatu ayyaaleetutti aaraa jechuudha okay kana keessa jirraa jechuudha tokko ka Oromoo akka tuffatamtu godhe hayyoota isiiti lama daka Oromoo akka tuffatamtu godhe bulchiinsa darree dandeettii hin qabne ka Oromiyaa bahaatiin bulchaa jiru kana ka odoo daangaansaa cicciramaa jiru Afar daqee hada naamura jechuudha wala tinfa'i wala tashfa'i ya habibti okay khana jechuudha amma warri Ogaaden haga faafam
ejer sugoro tira kilometri meqarra mana jarracha jiran gaaruma balla kana bakka banaayo arkatan qorqoro dhaabaa jiranii jechuudha eessa fidanii itti naquudhaaf magdishorraa biyya amma warramma afar ariite kana cufa fidanii maal god lafa oromoota you know one thing Oromon gaafa ka'e akka ittiif kabachiisu ni beeka garuu akka Oromon ka'een falmanne warranaatu siifal mujiraa jee Oromo kijibuutu jiraa jechuudha this is what it is mootummaan Abiy Ahmed Oromo fixaa jira lafa Oromo gurgurachaa jira dhibba gurgurachaa jira lafataan Gaaza Ogaden keessa beejani ma Soomaliin haga Ogaden jechuudha Soomaalii miti Ogaden haga Gaazni kun asii jirutti bakka feene qabachuu ni dandeenya nutti hin dubbatu jechaa jiranii miti warri isa haga Jabuutirraa bahar barbaadutti dirreedhaas yoo kileem goone hin dubbatu jechaa jiran okay namichi kun Oromo fixaa jira lafa Oromiyaatis gurgurachaa jira actually warra isa gadiiti corruptor onni gurguddoon warra isa gadiiti warra Oromiyaa bulchine jookan gangsteroota warra Shimallis Abdiisaa kana jechu gareetan amma gaajarri kun kana godhu jiran warri gaamma Oro faannoon tuno maal godhu deemti faannoon amma alliance jaarratte tun yoo rabbiinu gangodhu yoo isiinu humna qabaatee dhufte Oromoo dhadhaa dibdeeti aanan obaasuu dhufti barfaannoon tawalla gabaatti ummata kan cicibstee qalte Ayo hadu es nagafadhu khajirus iyafadhu warriji eboyesan warra faannoon qaqqalterra warra feebar warri shawaba keessa dhengada kasidhume warra faannoon qaqqaltee bar faanno wajjini relationi ummadde Oromo faanno wajjini relationi ummadde Oromo balleessaa jibse jenno baafadhu that's what it is faannoon tokko ta dura diina Oromooti Dina Oromoti dina qabso Oromotis an ummata Amaaraan jenne gareen faannoo ifiin jettu tun dina qabso Oromoo khajal qaba isaanii jechuudha kitaaba hogganni isaanii barreessa laala eenyu je diina je eenyu tarreeffate akka jirutti abbootii gadaa artistoota Oromoo looyerran Oromoo cufa diina je tarreeffate jechuudha kana wajjiniin dhuftee Oromiyaa bilisa naa baafta Oro faanno Oromoo fis faayidaan qabdu ati mataa keetiifis faayidaan qabdu jechuudha Oromoo tinkijibina Oromoo sinsobina Kharaqani OLF biyya keessa jira of course waa hedduu khadeemu numa agarra tokko video wanni OLF sodaatuuf OLF yoo electionii kana ammoo tokko ta dura daangaa Oromiyaati daangaa tana khalee isaa sararee waan khalee ummataaf waadaa galeessan daangaa Oromiyaatiif OLF zero tolerance jechuudha zero tolerance maalif walloo akkamitti haa xiqqaatu haguma xiqqaasanu qabsoo akkam chaartara keessatti ka gaggeesse gudin addaa Oromiyaa godhe beene jechuudha seenaa qabsoo Oromoo keessatti okay bara waajjirri isaa jijjiga tures maal akka godhaa ture beena jechuudha kanaaf mootummaan sodaataan kun OLF waan sodaatuuf asiifichi jee waan hin jirreef waan jiru gabbaasaa jechuudha okay but waan cufaafu yerootu jira jechuu barbaadeeti warri immoo khalee OLF keessa turtanii arra mootummaan maxxantanii biddeena waslaa takka nyaattan waan kalee yaadachuun barbaachisaadha ilmi namaa khadabre yoo yaadanne waan dhufu godhuu hin danda'u tilmaamuu hin danda'u jechuudha kharraa qofa laaltanii waa hedduu irratti hin balleessinaa mootummaan tokko ni kufa ummanni garuu ni jiraata kana asumatti hin dhiisa warra biraa warroonni gartee odoo takka OLF kana keessa seenaniin arkin Oromoon OLF criticize godhu mirga qaba jaarmiyaa isaati garuu warri akka waan OLF keessa turtanii media tokko rabbaatanii OLF criticize gootan hangam takka OLF beeytan do you been OLF member jara keenya waan garii naman dubbisina warri dokumenti maqaa namaa irraa hixanii maqaa keessan irra guuttatan naman dubbisina kanas asumaaniin bira dabraa jechuudha nama gubaa beeyta wanni garii khan ammoo kana ajaa'ibsiise mee afaan Amaaraa caccabaa kiyya tokkooniin daqiiqa 5 tokko dubbadhee caccabaadha አንድ ነገር ተመልክቻለሁ ሰሞኑ
موغوس ميديا موغوس ብዙ ጊዜ መሃል ነው መጫወተው ግን ሰሞኑ አንድ የአባት ሃይማኖት አምጥቶ ነበር ይሄ የአባት ሃይማኖት ምን ይላል ኦሮሚያ ውስጥ ኦርቶዶክስ እየተገደለ ኦርቶዶክስ እየተቃጠለ ቤተ ክርስቲያን እየተቃጠለ ምናምን ብሎ ያለቅሳል እስቲ አንድ ሰው ኦሮሞ እስላምነትም ወይስ አንድ ሰው ኦሮሞ የተገደለ ኦሮሞ እስቲ ይንገሩኝ አለ አባዬ ምንድነው ወሎ ውስጥ ያው ኦሮሞ ስትጨፈጭፉት 8 እስላምና 8 ኦሮሞ ገደልነ ስትሉት የነሱ ደም ውሃ መስሎት ነው ግን የሃይማኖት አባት ላይ ውሸት ያስጠላል እንዳትዋሹ ብዙ ጊዜ በውሸት ነው አንድ ነገር ማድረግ የምትፈልጉት አንድ የእስላም ሼክ የተገደለ ንገሩኝ አለ ምንድነው ሰሞኑ አይደለም ከመስጊድ ውስጥ አውጥታችሁ የገደላችሁት እና አንገቱ የቆረጣችሁት እናንተ ባለ ሃይማኖት ነን የምትሉት አባቶች እሱ የሱ ደም አይደለም አርሲ ውስጥ ባልና ምስት ሼክ ምስትና ሼክ አልተገደሉም ምንድነው ይሄ ሁሉ ውሸት ተሰክማችሁ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ምን ትሄዱት መች ነው እናንተ ውሸት ነው ያልቀው ስንት ጊዜ ተከታትሎ የእናንተ ፋኖ ኦሮሞ ምስራቅ ወለጋ ላይ ምስራቅ ሸዋ ላይ ያ ሁሉ ኦሮሞ የተገደለ በእናንተ በፋኖ በመንበራችሁ ሰዎች የተፈጠረው የኦሮሞ ደም አይመስላችሁም እንዴ ምንድነው ትንሽ ረጋ ብሉት አባዬ እንዴ ሰው ይሰሙናል ሰው ምን ይሉናል ብላችሁ ምንድነው ትንሽ ማሰብ አልቻላችሁም አርሲ ውስጥ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ሆነ አርሲ ውስጥ ለምንድነው ብዙ ሁሌ አርሲ ላይ አፋችሁ የምትጸርጉት ስንት ሚሊዮን አማራ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውና የኖረና የድሮም የነበርና አሁንም ያለ እናንተ ናችሁ ፖሊስ ሆናችሁ ሴኩሪቲ ሆናችሁ የምታስተዳድሩት እኮ የኦሮሞ ህዝብ ነው እኮ ሰላሙን ጠብቆ እዛ ያኖረው እናንተ ናችሁ ያኖራችሁት ያላችሁት እናንተ እነሱ ሰላም ጠባቂ ናችሁ ስለዚህ አፋችሁ ከአርሲ ላይ ይውረድ ሁለተኛ አፋችሁ ከኦሮሞ ላይ ይውረድ ኦኬ የእናንተ አክቲቪስቶች እና የእናንተ አክተሮች ናቸው አይደለም ወሎ ላይ ከመኪና ላይ ያ ሁሉ ሰው አውርዶ የረሸነው የኦሮሞ ነፍስ ብሎ መስሎ አይታያችሁም ይሄ የሞጎስ ሚዲያ ላይ የቀረበ ሰውዬ ነው ምንድነው ቄስ ነኝ ባይ የኦርቶዶክስ ጠሊ ኦርቶዶክስ ምናምን ጠል ነው ብዙ ጊዜ የምትሉ ኦርቶዶክስ እኛም እኮ ቤተሰብ አሉን ኦርቶዶክስ ውስጥ ግን ኦርቶዶክስ ኦሮሞ ላይ ግፍ ፈጥሯል ይሄ ያለ ሁነት ነው ወጥ አርጉትና ዋጡት ኦርቶዶክስ መንግስት ስር ተደብቆ ኦሮሞ ላይ ያላደረሰው ግፍ የለም ይሄ ሁነቱ ማጋፈጥ አለባችሁ ግን የትላንት ነው ከትላንት ላይ የምን ነገር አለ ታሪክ let us read the history ግን የእናንተ መጥፎ ታሪክ እንዳትሸፍኑት ኦሮሞ እየጨፈጨፋችሁ ኦርቶዶክስ ሞተ ትላላችሁ ኦሮሞ እስላም ገደል ያላችሁ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ሆነ ትላላችሁ ይሄ ውሸት አይዋጣችሁም ትንሽ ረጋ በሉ ኦኬ በጣም ነው የምታስጠሉት እንደዛ ስታደርጉት ማለት ነው አጃይብ መረቢት ጀረኸኛ ومنما أجايب سيسو تيدا لباد أضي باندقي سنة أضي وحن أمالا يهجامي إنو يا صومالي أقادينا وحو كهلا كينو كهلا واو وحو راهي داد كاني دالكا يغان إيو محيقاقا دالغور يمادو وادنا تقاني تدباتن كي وحاني نقادقني انتان جبوتي انداد كسوكا حيسانا صومالي كيني إياني لا يأديسي نيوغو إيمانينا ما أورما دي لا يأديسي قلتاقي beriga dawlad ahayd eed naf lahayd eed diyaarad lahayd ee lacag aad lahayd ba waxba kama qaadin inta la ini garaaca la inu celiyo Hargeysa iyadu boodbooteelayn bootada halkeed ka keenteen ya dirrabe dhulka yagi maxay waxba kuma liidinaan dirrabe waxba kuma liidinaan waxba annaga majority you are less than minority dirrabe dhaxdeeda idinka hadda runta la inii sheegin dadka ma joogsanaysiin بقدر هذا أن كودنو زي لعبان هالكن كان ينهدأ دينا you will pay the price هذا أنا وحن إن يقول ده إذن كيار النفير دايو تجريدي يا سانك إيو إلى لقطة خوبك كل هيدبا أرمى وحبة كما يقادين
قاعد مرة ما نكون علينا إلى تجراي هدا بدتو محاد كينيسين هدا بدتو قرح ولا ينقو يقنا وحماد قرحينيسين وايو you have no value for human life وحينات قرحيسي ويدعي كرتا وحينات لكن وح كلوت كينيسين مجرو مالها هدا mapping أورما أتقويسيني أوغادين يلان map you dream you can do anything you want to map that means it doesn't mean you're going to grab the Oromian land ما بيجي don't تتكلم أنا إنتان قاعدة Somali يودن it's Oromian land إنتان عما بانسا ما يسنكرا ويل أوجادين فافمنا مليهد جنعسنا مليهد فنيان بيرنا مليهد فنيان وجبنا مليهد يا جيجا نفتي هذا مليهد يا بوتا أنا تكنيسين هدا جريسين بيني في عنتهاي dhalinyarada 24 saaco Oromo afka ku furaya baqbaqbaqbadale barigaan anagu jeel ogaadeen iniga xidhnay halkeed ku maqnaydeen barigaan laf aan jabino oo dhiig ay daadiyeen dhalinyaro Oromo halkeed ku maqnaydeen ma googaradii hooyadiin baad ku dhex dhuumatay waqtiga ood maanta aad corner kasta aad ka baqbaqleynaysiin aad ka bootbootaylaysiin wariyada xishooda wax ka fiican ma jiro dadka هافلقاديننا داتكو إسلاح دقاني وين إسلام دقايان رير أنالي كان وريا كان أنالي أمارة كو حبشي بابا كو خسارتي أحماركي ستايلهاني كان أنالي ويكو خساريني يكبا فايدة كاكيني مجرو بابا قدام بيسي سو ترتيب والسعودة ترتيب خدماتي ليوتان وانتو كون دغي فدا موتو انجرك ابانغون نخنا اللي راساون بربادو بيتا يوك ابدك ابانغون تو اتويتني بوتشي يچودا غارو موتو ما دفا دبرا دفو چوفا خيستي متى اولتت اورومو ميتي يچودا اورومون موتو ما جالو غوغوفون قبو اندندو اورومون فكيسيت جراچو اندندو اورومون صوبيتس كجبيتس جراچو اندندو يچودا تنف وري حراري يتنكون Oromo rasilati korka kaysallash gootani gaariidha borusiyoonu tudufne nu majala khuttadi sintaata heddun qabdan garu gaafa fincila sayyadadda guyya meeqa bishaan maleka ummanni kun isin olche arra lafa miskiin Oromo rabu qaftani jolle taysan diasporati tayirtan boru gati itti kafalu taysan isinisi fayyata nagaanola